Yesus namoota kuma shan nyaachisuun kun atiin wangeela hundarrattuu waan dubbatame natti fakkaata. Wangeela arfan irrattu. Maatiyos irratti ilaallee jirra, Luqaas irra, Maarqos irratti ilaallee, Luqaas irratti arginee, ammas irratti illee yeroo arfaffaa arguu kenna. Asitti akkana jedha namoonni lammaffaa irratti namoonni danuu warra dhukkubsatan fayyisuu isaatiin milikkita inni godhe waan arganiif isa duukaa bu'anii jedha. Amma duuka bu'ummaan Kiristoosii maalirra dhaabatu, maalirra akka dhaabatu mul'isaaranii asitti maalirra akka dhaabate nutti maara jechuudha. Yohaannis wangeela isaa keessatti dinqii fi milikkinni Yesuus hojjetu amantii cimsuuf malee amansiisuuf miti. Akka sagalee waaqayyootitti dinqii fi milikkinni tokko hojjetamu tokko waltajjii waldaa irrattis ta'ee badhee wangeela lallabamuttis ta'ee jireenya namaa keessattis ta'ee fakkeenyaaf Museen dinqii inni hojjete arginee Phaawulos faallee dinqii hojjetanii Eeliyaas dinqii hojjete Iyyaasuun dinqii hojjete lakkaa raajota kakuu moofaa keessaa hundumaa dinqii hojjetame kunniin hundinuu is not the source of faith. It is the fruit of faith. Kana ergaan asirraa argan. Ija amantiiti malee hundee amantiiti miti dinqii fi milikkinni. Dinqii fi milikkinni bu'uura amantiiti miti. Ija amantiiti. Amantiitu bu'uura dinqii fi milikkitaati. That's the reverse understanding of the world. Biyyi lafaa maal jedha asirratti? Indoombe kiliirima lafa kaa'e waan jedhu argitanii namoonni danuun warra dhukkubsatan fayyisuu isaatiin milikkita inni godhu waan arganiif duukaa bu'anii jedha laal. Isa duukaa bu'anii. So namoonni sun waan inni milikkita inni godhe saniif isa duukaa bu'anii argitee? But the true believers, the faithful Christians are not supposed to be like that. Waan inni hojjeteef dinqii inni hojjeteef arganiitiin isa duukaa bu'an. Dubbii isaa dhagaaniiti. Wangeelicha dhagaaniiti. Okay? Wangeela dubbii sagalee waaqayyoo fudhataniiti. Sana booda erga fudhatanii booda yoo jiraatan jireenya isaanii keessatti milikkinnii fi dinqiin jireenya isaanii keessatti mul'atu. Isaanumti mataa isaaniitti harka isaanii irratti hojjetamee argan dinqii fi milikkinni waltajjii waldaa garaagaraa keessatti mul'atu hundinuu is the confirmation, not the basic foundation of their faith. Confirmii isaanii ta'a jechuudha. Argitee erga Kiristoositti amane Kiristoos na fayyisa jedhee ergan amane booda Kiristoos jabina naaf ta'a. Kiristoos gammachuu naaf ta'a. Kiristoos na ceesisa. Kiristoos na ijaara, Kiristoos na dhaaba, Kiristoos na guddisa. Ergan jedhee amane booda guddadhee yoon arge, that is the confirmation. Yesuus achi taa'ee asiif achi ilaalee ka jedhu deebee gad darbeeti. Kana immoo waan Filiphos jedhu ilaaluuf itti dubbate Yesuus ofii isaatii waan gochuu jedhe beeka ture jedhama jaaffaan suni. Kiristoos yeroo baay'ee maal barbaaddanii jedhee nu gaafata. Nullee nu gaafata bee hadhallee. Waan dhibee iddoo ulfinaa isaa bara baraa sanirra taa'ee beekumsa isaa kan hanqina hin qabne saniin ogummaa isaa bara baraatiin wanta nu yaadnu hafuura isaa kan yaada namaa keessa gadi lixee qoree hunda beekuu danda'u saniin hafuura isaa kan yaada isaallee yaada waaqaa isa bara baraa san qoree beekuu danda'u saniin sitti dhiyaatee maal barbaaddaa yoo sin jedhe waan ati barbaaddu baruufi mitinni. No. Deebii arraba keetirraa isaaf deebi'u santu hagam akka guddatte, hagam akka sagalee isaarra dhaabbattee waan inni si godhuu danda'u hubatte si mul'isa. Is the showing of your understanding of what he can do for you. Jennaan kan irratti Filiphos deebisee buddeenni meetii 200 tokko isaanii xinnoo illee wal ga'uu hin danda'u jedheen. Amma argitee lakkoofsa buddeenichaatu lafa kaa'e 200 dhee. Lakkoofsa ofii laakka'uu danda'udha ammoo sun argitee. Is the number he can name. Trillion, million, billion, maamil. Waaqayyoon bira lakkoofsi dhuma hin qabne. Lakkoofsi dhuma hin qabu. Lakkoofsi waaqayyo bira jiru ka inni danuu gadi fuudhee eebbanurraan dhangalaasuuf harkaa qabu lakkaa'uu hin dandeettu. Garuu maal ta'e inni asitti 200
odoo kenniteef jedhe xinnoo iyyuu waliin ga'u jedhe. Kiristoos hin biroo xinnoo ija sanaa fi catakkaan addunyaa kana quubsuu dandeetta ka jedhu bee Waaqayyo bee there was nothing taa'eeti ardi as koottu samii taa'i addees achi aduu as urjii achi urjii tiriliyoonota meeqa tokko isaanii addachee tana harka miiliyoona irra guddatan mara achitis eessaa dhufan beektaa? From nothing. Okay? From nothing. He brought all the creations from nothing. Amma Jesus Christos waaqa ta'ee waaqni waa hundumaa uumuu yoo uume kuni from nothing fide kuni nama kan as jiran kana hammuma watu jira from nothing mitama be lakkoofsiyyuu jira wanti ho'i jira wanta jiru saniin quubsuu akkamitti dadhabare kana laaluuf inni hagam Filiphos Yesuusin hin hubanne waa inni godhuu danda'u hin hubanne jechuudha ammallee namni tokko yookaan biyyiti lafaa wanta Waaqayyo isiif godhu bichaara dhaabataa Waaqayyo waaqeffachuuf deemti. Isin galee wanta Waaqayyo godheef duwwaa lakkaayattee sanuyyuu hamma inni godheefiin galanni isiillee dabalaa deemaa jechuudha. Yoo guddaa isii godhe galanni guddaa. Yoo xiqqoo isii godhe galanni xiqqoo. Yoo hin goonee fi galanni yoo hin jiruyyuu. Okay? Kanaani duuba deebinee waa'ee dubartii san yoo bartoota isaatti dubbatu namicha 500 irra jiru ka dhiifameef namicha 50 irra jiru ka dhiifameetu irra caalaa galateeffataa jedhamti. Ka 500 irra jiru yoo dhiifameef jenna guddaan ka dhiifameef guddaa galateeffataadha. But Waaqayyo kanurraa barbaadu akkana godhe baateellee just because you exist, that existence of yours is because he willed it. Isatu fedheeti ammas teennee aniifati ka dubbataar odoo inni fedhuu baate hin jiru. But isatu fedhee as teennee dubbataar. Just for that galata inni addatti. Lubbuun teenna isa galateeffachuu qabdi. Ka inni uffata nyaata maalii miti kan inni dhiise. Argamuu kennaafu. Just because we exist. Karoora. Argamuu du'u akka fedha isaa bara baraa isaa keessatti karoorfamneeti ka argamne sana. Not just akka qumbursaa akka bineensota akka laggeenii gaarrota mukkeeniiti miti. Kenna ulfina isaa kan bara baraa sanitti karoo yaadamneeti kan argamne iyyuu adda kenna beekta argamne kenna iyyuu kanniniifu galanni kan isarraa galanni nu biraa kan dhangala'u nurra jiru waa inni nu godhu lakkoofneeti ka galata kenna yoo inni nu godhe xiqqoo nu godhe xiqqoo yoo inni guddaa nu godhe guddaa yoo inni nu goone inumaayyuu hin goonu. Irraa hafa sambicha amma gundoo 5 harcee irraa hafe sun illee maal jedhaa kennaan Waaqayyo hin hanqatu. Senegal amma duratti maal waliin ga'uu minaamu jedheemti wal ga'uu dhabuuyyuu miti hin gaya ga'uu duwwaa miti irraa hafee dhangala'a. Yoo kennu Waaqayyo guutee kenna duwwaa miti no hir'iseen kennu guutee kennu duwwaadhayyuu miti akka irraa dhangala'u godhee kenna akka irraa hafu godhee kenna. So kana kun safarri kanaa maali beektu jireenyi keenya inni bara baraa akka hadhan waggaan keessan umrii 20 haa ta'u yoo guddate hagan haa ta'u jedhee baroota kakuu moofa keessa jedhisanii umriin keessanillee ammallee nu kennu umrii keenya maal jedhe waggaa 20 isinii kennan jenne irraa hafa dhangalaasee baraa hamma bara baraatti jiraadhaan jedhe ilma isaa immoo gatii san godhee nu kenna. Kanniin nu barsiisuuf Yesuus Kiristoos dhumarratti maal jedhaa? Yesuus namoonni kun dhufanii humnaan isa qabanii mootii isa godhachuudhaaf abbaluutti akka jiran hubatee kophaa isaa ammas gara gaaraatti jalaa sokkee jedha. Asii kana ajaa'iba maal akka ta'eetta? Humnaan qabanii mootii godhachuu dhiisi. Mootii nu ta'iifuu yaadni dhufnaan gamana ashaaxirii shira kaadhatee mootii ta'uuf ka hojjetu meeqatu jira. Inni an mootii ta'uuf hin dhufne jedha karaa biraatiin. An garbicha ta'ee tajaajiluudhaaf dhufe. Barri an mootii ta'ee mootummaa kiyyaan dhufu jira. Yeroon sun hin geenye ammaa fi nadhiisaa jedhee biraa sokke. Argitee dinqii fi milikkita arganii duukaa bu'uun isaanii amala namaa
amantiidhaan odoo hin taane arguudhaan gooftaa duukaa deemuu mul'isa inni sun. Gadi bu'ee ammoo garaa isaaniitti yoo guutu Waaqayyoo buddeena ka jedhu kun asirratti jireenya wangeela sagalee Waaqayyooti. Wanta sagalee Waaqayyoo irraa nyaannu jechuudha. So waadni garaa kenna. Garaa jechuun amma asirratti isa garaa kenna keessa nyaanni itti guutamu san jechuudha. Inni kun ammoo yaada garaa keessanii garaa ka jedhu sanuu isa heart jedhamu yaada garaa keessanii onnee jechuudha. Yaadni garaa kennaa garaadhaan holitti jiraachuunis jira. Isa mul'isa tokko. Garaadhaan holitti jiraachuun kun maali? Waaqayyoo wanti garaa kenna quubsuu fi tajaajila waggoota dheeraa Waaqayyo si dura kaa'ee ittiin si hojjechiifatutu jira. Karoora Waaqayyo si afoo kaa'ate akka ati isa tajaajiltuuf siif yaadetu jira. Sagalee Waaqayyootiin uf guutii ka'i. Malee calmettee fi godhe guutami jabaadhu ka'i. So asitti maal mul'isa kuni? Namni garuu maal ta'ee rakkoon namaa? Waaqayyo yoo jireenya kenna kaasee cimsee jabeessee akka isa tajaajiluuf karaarra nu kaa'u rakkoon namaa haguma quufuuf duwwaa Waaqa kadhata. Erga quufeen booda taa'u barbaada. Waaqa barbaadachuun ni nafaa, kadhachuun ni nafaa, waaqeffachuun ni nafaa, Waaqaaf hojjechuun ni nafaa. Maaliifi waan gaafatte argatte kaa maarraa goota. You got what you need. Gin Waaqayyo beekasi kennuufi haa ati teettuufi miti haa ittiin deemtuufi. Geejjibni kasi kennamuuf haa ittiin geejjibamtuuf haa ittiin transport taatuufi. Malee haa ciiftuufi miti. Ka ciisicha amma algaa beeku. There is a bed for that. Soofaan jira, kaawwachiin jira ka teettu. Gin wanti wiilii ofirraa qabu, wanti deemsa, waa'ee deemsaatiin wal qabate yoo sitti kenname, aayidiyaa deemisiin jedhaa wayiitu jira jechuudha. Yaada akka deemtu waan isirraa qabu jechuudha. Odoo ciisii ta'e immoo algaadha. Algaan maali beektu obboleeyyan koo? Du'a. Gaafummaa akka ati deemte sirraa barbaade Waaqa kana booda deemsi kan kee yaadni ati akka deemtu barbaadu gaheera yoo jedhe algamarraan kaatu. The next day yoo dhufanii si kaasuuf ta'an ati hin kaatu. Maaliif? Gaheera deemichi kan kee bakka. Garaa isaanii qubsinaan maal ta'an jedhan maayyoo achumatti hafan. Eenyu ka achiin booda ka'eetiin galaana Galiilaa mo'eennu sanii ce'uudhaaf jalbaan halkanii yoo neetu waliin ka'e bartoota isaati. Maaliif? Isaan hojiidhaaf kaafaman kaa. Jarri kun hojiidhaaf hin kaafamne. Satisfaakshinii argatanii garaan quufee inni Waaqa jedhanii ka dur haasaa turan gooftaa inni dhufa jedhanii ka eeggataa turre kun kana jedhanii amananii bakka taa'u bicha. Gooftaan bahin dhufa ka jedhameef arginee haa teennuufi miti. Harka qabannee waliin haa deemnuufi. Mikinaatu biyyooti ittiin nu galuuf dhufa malee gooftaan bahin dhufee visit nu godhee deemuufi miti. There was a country that is prepared for us. Achittiin nu galuuf. Achittiin nu galuuf dura asitti nu kaasuuf nu leenjisuuf qophaa'aa jechuuf uffadhaa hidhadhaa kaa'aa nyaadhaa deemsatu jira qophaa'aa. It's like military wattaaddara guzoo deemsa jira. Saniif hin dhufee ka jedhan sun kana hin jedhanii garaa hin quufanii dachanii ribaddachanii jechuudha. Biyyi lafaa ammallee akkas. Yesuus Kiristoos dhufee dinqii hojjetee kaan godhee wangeela labsee lixee hin ribaddachaateerti. Deebee dhufa ammallee koottaa ka'a jechuuf qophooftanii hidhattanii akka isiniin jedhe. Ijoollee ta'e hidhadhaa ka'a gayyaanaa jiruun dachaatee TV ilaalte yeroo tokko tokko. Itti dhiisee waliin taa'an kan ba'ullee waan hin feeneef Kiristoos gaafsan akkasiin hin taa'u. Warra qophaa'e guuratee lixa.